abbaa diimaa koo nagaannaa ta'ii gawlaata najjeesu nagaannaa ta'i kaaseen turii nagumaan naa ture bakkuma durtaatti baqqama bulbulaa koo faana nagaannaa ture dhugi bishaani kuni dhugi nagaa Ada diima. Rabbi biyya kana maal si diimessa gurraachofteerta. Mee bishaan naa fidee eessa oolte balbala cuftee? Abbaa diimaa koo kasiifinne eenyu fakkadana eessa koo? Abbaa diimaa koo bishaan jettee? Bishaan aannan hin jedheera aannan qabdaa horii meeqan qaba bishaan si jedhe. Eessaa dhuftan? Aannanii ani har'aa iddoo ajaa'ibaatiin garuu mee Maalidha immoo inni baattu bishaan kanatti naa fiddaa meeshaa manaa gurgurtee fixxee dubartiin ana. Lokki mee kanaafani jechuun har'a kanumatti dhugiiti rakkoo Fidi. Maali waanuma hin argine na argisiiftaati immoo? maali abbii dhugi kaayee maal rakkoo qaba maal abbaa manaa kiyyaa miti wanna barbaadetti hodhugame maal rakkoo qaba. Sas na gorsita. Eessuma oolteedha nama gaafiin kan koo eessuma oolteedha. Ani bakka oolee kanadhaan himamuu bakka oolee ni himamu. Amma keetu na gubaa jira amma. Laksuun gubin dhugi. Na gorsitaa dhuginaan jettee. Dhugi abbaa diimaa kiyya oobatteeti miti aannaaf fidinaan jette. Maa afaan mi'ooftaa irra ganamaan afaan mi'oofti. Hiiniitika. Abbaa diimaa. Dhugi rakkoo hin qabu dhugi oobattee ana dhugi rakkoo hin qabu maalinni? Amma jettee immoo matumaa aayilaandii murtee meeshaan abbaa diimaa ormatu fayyadama kanatti fiddee wanni murtaa? Dhugi ana noobatte. Yaa Rabbi siyaa. Kun harkaa fuudhu. Deemachi utubaa fakkaattee na fuuldura dhaabatu. Maal jettanii? Na biraa deemis. Akkaataan simbiraa deema daqiiqaa xiqqoon eegame daqiiqaa xiqqoo. Maal eegde? Jechuun yeroo gabaabduu wayii keessatti jechuun waanti uumamuuf deeman jedha jechuun. Wantaani waa'een kun afaan mi'ooftaa. Bishaan deemi kanarraa amma deemi. Har'a immoo nan deemi yoo jettanis nan deema rakkoon qabu garuu lakki saattiin tiyya takka rimaatti turte naadhatti jedhee kan eegaa jira. Saani ka'inan hin beekne kamtu rimaa Saa diimaa. Diimatiin rabbi si haa gurraachessu narraa deema. Maali yoo dhalte walumaa aannan dhugnaani. Deemi mee asii deemi. Nagaadhaati. Nagaadhaa takka. Maanneeti yeroo hundaa fi iddoo waansaa.
Wasitti mu'een sodaadhe beektaa? Maaloo natti himta. Hima fidda. Engaddas hima fidda. Aras hima fidda. Anaaf si immoo walumatti fidda sabra rabbi. Carraa keenya natti fakkaata ati. Ta'uu danda'a. Nan gaggeessitu. Nan gaggeessitu? Maaliif? Yeroo yaaduwwan rakkina keessa galaa jiru natti fakkaata. Rakkina keessa jechuun maachuudhaan nan galle. Mucaa sana argaa jirtaa mini? Mucaasa kam? Mucaachi taa'aa jiru. Maal godhe? Beeka. Hin beektaa? Si jaallate immoo hiriyaadhaas Lakki hiriyaa miti garuu wajjin dhuftan maal? lakki yeruma hundayyuu na faana deema beektaa? Nan duddubbee koo yeroo hundayyuu anoon beeku waan inni na faana deemuuf garuu abjuu Maal si faana deeme rakkina maal qaba? Namni waluma wajjin deema baadiyyaa kanattuu maal dheetu maal? mee garuu abjuu kooti waan hin taane hin argee ture beektaa kana fuulduratti. Ijoollee namichi hin duune. Maal hojjeta? Maal hojjeta? Shinduu ilma eegaa waan tokko hunduu namichi. Ati sirriitti ilaalee baatarii. Naan biifte qolee irraa hambifte. Hinaan beesna guutuu isaatti naqee. Akkamittiin doore namichi hojii lubbuun keessa hin jiru akkamittiin qoricha hin tuqaa jeesanii. Galuma du'aa abdii godhadhatu immoo maal taate galuma du'a namichi. Dhaqii ilaalee kottu. Dhaqii ilaalee kottu. Doona keessaa baay'ee dhaqii ilaalee kottu. Waanti dhiyaatii. Si gargaara ni iyyina. Gadi qotoonna. Daggalatti gadi qotoonna bineensa waraabessa nyaatu. Lakki dhiyyina. Ini iyyina. Waraabessatti gadi qotoonna. Deemi dhaqii ilaalee. Dhaqii. Innaa battaa. Abjuu kootiin otoo isaanii bosonatti nageessanii na gudeedanuu na argeetta. Si gudeedani? Wayyoo isa si gudeede isa Garuu akkamitti si gudeede akkamitti si gudeede hin jiru ka qabda wayyoo maaloo maal seerri hin jiru biyya kana milishaan eessa dhaqe milishaan yeroo hundee akkas godhee nu dhiitu eessa dhaqe akkamitti si gudeedu isaan akkamitti bosonatti qabanii si gudeedu nama meeqa isaanii si gudeedan siin jechaa jira. abjuun si gudeede moo abjuun si gudeede wayyoo milishaan hin jiru biyya kana ilaa abbootiin qabeenyaan jiran biyya kana akkamitti si gudeedu Hiriyaa isaa achi keessa nageesse garuu Hiriyaasaas? abjuu kootiin hin argine abjuu siin jechaa jira. abjuu Abjuu kootiin hin arge malee miti miti. Du'e? Amma si nu balaaltaati keessaa baasi wayii hin naqi. Dhumee keessa. Ankeemee ilaalmee dhaqee bayeera du'eera. Taa'amee immoo dhagoomaatti fakkaanneen ta'a. Haala diimaa bayeera lubbuun keessa dhaqee ilaalee. Haadhu. Hindu'e fakkaata. Hindu'e fakkaata. na gudeedan jettee mati maaloo akkamitti si gudeedan jedhaman akkamitti namni jiru qabee bosonatti geessi gudeedan Abjuudhaan siin jechaa jira na gaggeessitu. anoo na dhibeem abjuu ammaatu na dhibeem akkamitti si gudeedan jedheem gadheedhaan bikkoo abjuu keessa namni si gudeeda jechuun ikkoo hin jirtu ati hin qabdu jechuudha homaa tokko hin qabdu jechuudha ofumaadhaa maarraa jechuudha shamarran baay'ee gudeeda maaroo hojii kana keessatti akkamitti si gudeeda bosonatti si geesse akkamitti si gudeeda Maal ta'aa jirtaa na gaggeessiin jedhe malee waan biraan sitti odeessaa jira. na gudeedan jetteem si gudeedan akkamitti Abjuudhaan siin jechaa jira miti maa inni re'aati. abjuuni kun Abjuun beektuu raftee abjuudhaan kaateen beektuu abjuu argiteen beektuu ati. abjuu ciistee taa'an rakkina qabu malee nagaadha miti gaaraati Nagaa dha'ee homaa tokko hin jiru anoo saafanti saara anoo riinti saara dhaqiiti isa yoo ta'e isa miti isee kan si gudeeda poolisitti himna milishaatti himna Galatoo biqilaa sammuu.
Maal jette namichi? Hin duune? Amma yoodha lubbuun jira? Hin jiru. Ol butame namichi manfasii wayii hafuura wayii qaba ol butame sheexana wayiidha namichi laata? Hin jiru laga hin jiru wallaalu hin jiru. Qorichichi foonumaan ol fuudhee sokkee laata? Ani beeku. Amma ilaalte tasirritti. Hin duune hin badee lola kun jiru. Hin gudeedan. Ayyoo bosonatti keessanii gudeedan. Hin gudeedan haaloo. Sima gudeedanii bakka. Maanni? Maaltu maal gudeeda? Mucatti kana itti nibdu obboleetti ishee gudeedan. Obboleetti ishee qabanii obboleettiin qabdu isheenoo mucaa tokko TV irraa gudeedanii itti beektaa. Isa nutti himaa turte. Waan biraa tokko nu deesineeti. Waa biraa moo maali nu deessaati immoo akkamis nagaadhaa garuu. Maali nagaan garuu mucayyoo sanatti dubbatte taanaan. Maali noo wal hin beeknu? Si ajjeessa. Wal hin beeknu bara. Ishee wajjin wal agarree hin beeknu. Maalittu deessaa ol tereen? Anoo karaa maayina oduu odeessee anoo karaa maratti argeeni ishee dhufe malee maal jettee iddoo itti bishaan waraabbatan asirraa eessaa naani achiidhaan naqinetti mana guddaa. Amma dhaabe oduu kee. Oduu baay'ifta taananiin isii olii lubbuu keettu ba'a. Isin maal isheetii isheedhaan maal isinii? Os! Kana na gaafachuuf asitti baate? Waan itti haasofte natti hime. Isheetti moo? Jiraachuu barbaadda taanaan maal akka itti haasofte tokko natti hime. Maal jechaanii turte? Mana barumsaatti hin qayyabannaa maatisii lama meeqaan afuriin jedhen lamaaf lama hin beekte lama iyyuu hin beektu. 5 meeqannaan 11 itti isheen 10 miti. Atiin beeytaa garuu atiin beeytaa? 5 meeqaan atiin beeytaa? 5 12 jedhen. Kana booda waa'ee isii maqaan kaasi. Ittiin dubbatin okee? Akka ittiin dubban. Abjuu mucaa kana dhugaa ta'uuf jedha. Qabanii akka bosonatti geessanii ki'uun goone. Hinduu. Amaandaa qoricha dhugee ka'ee. Namichi hin duune qoricha dhugee ka'eetis. Jira dhiisa. Cina kuma qabu qoricha obaasu akka duufi qoricha dhugee nagaa ta'ee ta'a. Amma yoo dhaqu immoo bareedeen. Jira. Maal neetuma waan godhattu maal nagaa sodaattee silaa hunduu maal sodaattate moo maal taate? Jira inni. Maal jedhaate? Asga baay'ee faraasee namitti hinduuti yoo ammas duubaatte turee dhaggeessa ta'a. Maaftu inni du'uu qabu maa? Maal taate hinduu asiin jiraate? Maal taate nabichoo? Tola nama namichi wayyaan qabu maal taate? Qoricha. Nandee seetee.